Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jira jirtu kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota YouTube channel Eekap akkam nagaa keessanii akkasuma hordoftoota awwal app Facebook irratti jechuudha. Baga nagaan jiraattanii egaa viidiyoo kaleessaa jechuudha. Isin ajaa'ibeetiin jedhatti fakkaata. An hagana isin ajaa'ibaa wanatti hin fakkaanne banee isin agarsiisa. Ammallee itti deeffannoo. Namoonni baay'een akkamitti akkas hojjechuu dandeenya kan jedhaa jirtu jechuudha. Asumaan isin agarsiisa jechuudha. Karaa gabaabaadha green color kan jedhamu fayyadame jechuudha. Appilikeeshinii Kaayin Maastariidha. Waan isin hundinuu beektanu jedheetiin abdadha. Kunoo carqii bifa kanaa jechuudha. Carqii bifa kanaa shuraaba bifa kanaa yoo qabaattan yookaan kanateeraa bifa kanaa yoo qabaattanis baay'ee bareeda jechuudha. Carqii bifa kanaa namni qabdan jechuudha. Kunoo asiin tarsaaftan jechuudha. Haala kanaan shuraaba kanateeraa bifa kanaa osoo qabaattanii baay'ee bareeda. Garuu yoo kanateeraa hin qabne akkuma kiyyaa jechuudha. Kanateeraa bifa kana fakkaatu yoo hin qabne kun akkana tarsaaftan jechuudha. Carqii kana egaa carqiin kun haala kanaan jechuudha. Haala kanaan gootanii kana sirreeffattan jechuudha. Surree keessa kana galchitanii akka kanateeraa isiniif ta'uuf jechuudha. Kanateeraa jala akka isiniif ta'uuf achi booda kootii irratti uffattan jechuudha. Kootii irratti uffattanii sirreetanii egaa kana keessa galchitanii viidiyoo waa yeroo itti dheeratuuf kun haala kanaan kana keessa surree keessa galfattan jechuudha. Achi booda kootii irraan uffattanii sana booda kun kanateeraa jalaa fakkaata jechuudha. Irraan zippa'ama. Appilikeeshiniin sun immoo Kaayin Maastariidha ni beektan jedheetiin abdadha. Hamma viidiyoon waraabisan immoo akkamittiin viidiyoo barbaadee qoma keessa galfachuu danda'a. Ka jedhu walumaan laalla jechuudha. Iskiriinaan waliin laalla. Iskiriinaan waraabesiin agarsiisa. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa FB awwal app akkasuma YouTube channel Eekap subscribe follow godhaa isin jedha. Eshi kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota YouTube channel fi awwal app Facebook kiyya kan hordoftan hundi keessan descriptionii YouTube kiyya jalan siniif ka appii kana jechuudha. YouTube kiyya warri hin beekne ni seentan jechuudha. Warri YouTube kiyya beektanis YouTube keessan seentanii sana booda YouTube kiyya jala seentan jechuudha. Akka tokko walitti buttanii haala kanaan beektanii bareetanii sana booda ni barbaachiftanii isa yeroo jalqabaa kanaaf isinii dhufuudha. Kunoo isa kana jechuudha. Viidiyoon haaraa gadhiisu descriptionii isaa jalan siniif ka'a. Descriptionii hundi keessan ni beektan jedheetii yaada. Achirraa buufattan jechuudha. Liinkii isaallee Facebook awwal app irratti isiniif nan kaa'a jechuudha. Yoommoo barbaaddan Play Store irraa Kaayin Maastar jettaniiti buufattanii isuma kana jechuudha. Yeroo buufattan ni seentan haala kanaan. Hogga seentanii haala kanaan isinii baasaa mallattoo edoo asirratti argamtu kana cuqaastanii sana booda asirratti silkii keessan ciibsitanii waraabuu qabdan siluma jechuudha. Ciibsitanii waraabuu qabdanii kunoo isa silkii ciise fakkaatu kana jechuudha. 16.9 kana cuqaastan jechuudha. Yeroo jalqabaa sana booda haala kanaan isiniif baasaa sana booda miidiyaa ka jettu kana cuqaastan jechuudha. Haala kanaan baakgiraawundii yookaan dudduuba waan taa'u keewwattan jechuudha. Kan Kaayin Maastarii isiniif qopheesse ta'us kan gaalaarii keessan keessaa fidattamu ta'us amma kan Kaayin Maastarii kunoo baafadhee akkanatti dheeressitan amma viidiyoo keessanii jechuudha. Daqiiqaa qaba amma viidiyoo keessanii sana booda dudduubatti abbuttanii sana booda laayer ka jedhu kan cuqaastanii sana booda miidiyaa ka jedhu kana cuqaastan jechuudha. Viidiyoo waraabdane sana immoo fidattan jechuudha. Amma viidiyoo kana viidiyoo dudduuba keessan kaa'achuu barbaaddane fiddan jechuudha. Viidiyoo jawaar ta'e kana caalus ta'e ka barbaaddan kan garaa keessan keessa kaawwachuu barbaaddan fidattan jechuudha. Sana booda viidiyoo isa kana jechuudha. Kunoo haala kanaan fidadheetiin jira. Sana booda kiroop gootan ni gabaabsitan jechuudha. Akkuma suuraa kiroop godhamu sana kirooppiin kunoo asirratti argamti. Kunoo haala kanaan ni beektan jedheetii yaada. Waa'ee Kaayin Maastarii kana akka inni qoma keessanitti xiqqaatuudhaaf itti galuudhaaf kunoo haala kanaan ergatti gootanii booda laayer ka jettu kana cuqaasan ammallee sana booda viidiyoo waraabdan sana fidattan jechuudha. Viidiyoon sun kana kan waraabe kunoo haala kanaan bal'iftan jechuudha. Viidiyoon kun kunoo duwwaa waraabe jechuudha. Numa argitanii isinillee sorry copyright na gaafata sagalee isaa kanan qannasa jechuudha. YouTube irratti copyright waan na gaafatuuf
Facebook irratti rakkoon qabu. Kunoo hamma viidiyoon waraabee kunoo kana jechuudha. Jawaar onnee keenya hunda keessa jira jechuudha. Qoyaa banee isin agarsiisa. Kunoo waa tokko hin jiru jechuudha. Kunoo waan carqii bifa sanaati jechuudha. Carqii bifa sanaa. Bakki carqii bifa sanaa sun jechuudha. Bakki carqii bifa sanaa sun ni baddi jechuudha. Viidiyoo isin dudduuba keewwattanitti dhufa. Kunoo hamma carqii bifa sanaati. Kunoo haala isin akka cuqaastanii sana booda mallattoo namaa kiroom kiika jettu kana mallattoo namaa jirti. Sana booda si haala cuqaastanii kunoo haala kanaan raayitii kana duuchitan jechuudha. Sana booda kunoo haala kanaan itti bareeffattan jechuudha. As buttanii jechuudha. Kunoo kabajamtoota jaalamtoota kiyya jechuudha. Suuraan Jawaar kana keessa jira. Kunoo kana keessa jira jechuudha. Isin sirriitti waan wantattiin sun jirtuuf wantattii sana qofa jechuudha. Bifattii sanaa carqii bifa sanaa jechuudha. Bifa magariisaa sanaa isii qofa balleessa kaayii maastariin jechuudha. Kunoo haala kanaan isii sana immoo isinitti agarsiiseetiin jira bakka isin balleessanuun. Kunoo kiroom ka jettu kana kunoo mallattoo bifa namaa qabdu sana isii kanaani sana booda hogga fixxanii ni beektanii waa'ee kaayii maastarii sana booda kunoo kanaan hogga fixxanii haala kanaan akkanatti gootanii sana booda viidiyoo sana akkana gootanii sana booda sheer mallattoo kana cuqaastan jechuudha. Sana booda haala kanaan isinii baasaa yoo miimoorii galfachuu barbaaddanis yoo akkuma kanaan gochuu barbaaddanis ispoortii gootan jechuudha. Kunoo haala kanaan isiniif lakkaahaa sana booda lakkaahee fixa jechuudha. Gaalaarii keessan keessa isiniif ka'a. Kanuma fakkaata waan guddaa miti wama xiqqoodha jechuudha. Kanan isin jira hiriyoottan keessaniif sheer godhaati YouTube kiyyaa fi Facebook kiyyaa WhatsApp follow gochuu hin dagatinaa. Barnoota biraatiin hanga walitti deemutti nagaatti. Tura osoo hin deemin dura osoo hin doomin waan irraanfatame. Chaanaalii kanaa Facebook kiyyaa fi YouTube kiyyaa sheer gochuudhaan hiriyoottan keessan waliin gahaa namoota afaan Oromoo dhagaan hundinuu jechuudha. Akka baratan wannaan siraan gadhiisu hunda keessaniin